Legal vegetarian. Masa ini kan nanti jadinya mungkin ada mati. Ruang food yang mata tahu cara. Saya ini kan mana ada itu kan tak. Kita masa kita cuma aku tadi. Ada dua kayak gitu. Karena dua boleh semua. Ya ada yang kalau tuh jadi anak bayar terang. So sedikit rampai belesnya ramah saja tuang kuang mana doko sing kamu. Me tulis semua dan nure. Iya betul aja. Oh iya. Iya. Ini tulis semua. Kuno boleh sebab aku itu mana? Jam, mana? Kota sih. Nak apa? Kota be. Selawan lagi ke satu nomor aja. Engkau be. Jangan di sini. Amma, dulu toko. Kira sabaran kisi ko wate amma cita kana lista. Jangan isi. Mana sih pada sini mo? Ada samosa tu kuat. Iya, satu samosa tu kuat. Turera di jengkal. Itu kota turera. Tahu tu kurang itu. Gara sabada di Barcelona. Itu saya nanti kuya murah juga mandi juga fayante di jadi ini kan lebih. Nanti formata lebih gede di Barcelona. Ini patena di kota Kabati gara-gara ini sabada itu di Barcelona. Ugamati mucaan gaha obboleessa koo abbaan koo saba koo fiduu jedhee seera hundumaa lissaasaa fidee waan hundumaa seera gadaanii akkaataa munkusinnaallee barate waan hundumaa raawwate baay'ee waan nama dhibuudha. Kanaaf waaqayyo na galatu dhugaamatti taphanni gadaan iddoo kanaa raajii guddaa hojjeta. Egaa mucaanti maraatu ta'e kunillee baay'ee fooyyessa qaba waan ta'eef waa'ee gadaanii waa'ee saba daddoo kanaa baay'ee dhugaamaan nama dhiba. Kanaaf namoonni bakka kamii dhufan iddoo kanatti cuubamanii iddoo kana kadhatanii dibata lafa kanaa dibatanii illee fayyaa jiru waan ta'eef ammallee hojiin kun hojii waaqayyooti. Waaqayyo kana jaala fayyina iddoo kanaa yaadachuun iddoo kanaa fayyina nu baay'isuun jaalala waaqayyo nama ta'u. Bukti waaqayyo.
sana aku pura tadi sama negara saya. Anis Arif. Abba maal jedhee kan isinitti mul'atu. Jalqabaaf dhumeen qabu jireenya keenya keessatti amma jiraanne hundumaa keessatti maatiiwwan hedduu diiguudhaan hattoota jedhamnee kan beekamudha. Jireenya keenya keessatti waan gaarii hojjennee waaqayyo biraan qabu. Namoota hatuudhaan harka qalleessaaf illee kan garaaf laafnedha nuti. Bara jiraanne hundumaa keessatti jireenya keenya dhiigaan kan laaqamedha. Kanaaf iyyuu qalbii jijjiirrachuudhaaf gara keessan dhufne. Akkuma kunuunsi kunneen biyya lafaa kana keessatti hojii gaarii hojjennee gara deemuutti gatii namaa wal kanaaf inni kana booda dhugaa jennee amma qalbii jijjiirannaa gara keessan dhufne. Egaa dhufuu keessan baay'ee gaarii ijoollee garuu waa'ee dhufuu keessanii miti. Waa'ee booddee dhiiguu keessaniitu yaaddoo ta'a jechuudha. Isin yeroo baakee jirtu iddoo kana dhufuun immoo qeerransa nama harkaan qabeera jechuudha. Yoo gadhiisanii nama nyaata. Qabnaan isin nama nyaata. Nama hin baasu jechuudha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo akkuma jedhamu utuu dhufanii hin dhaga'in hafanii gaariidha jedha. Dhufanii itti dhaga'anii gara booddeetti deebi'uun rakkoo guddaa qaba jechuudha ijoollee. Kanaaf waa'ee cubbuu jechuun waa'ee hatuu waan fokkisaa hojjechuudhaaf warra bitaaf mirga gooftaatti fannifame sana seenaan isaanii jira. Garuu hojii isaanii dhiisanii gara mootummaa Waaqayyootti dhuftanii akka isaan galan beekne jechuudha seenaa isaanii. Kanaaf isinis yoo cubbuu keessan amantanii dhuftanii ta'e cubbuu keessan deebi'anii iddoo kana sababa gadaamii kana dhufe immoo namni jireenyi isaa diddiiramuu dide jiru waan ta'eef egaa gara abbaa amantii tokko iddoo kanatti dhufee jireenya fokkisaa fudhatee dhufee seenaansa haara'ee fi nama sirrii nama dhugaa kan ta'e abbaa gariima kan jedhamu abbaan amantii tokko jira. Inni baay'ee bal'inaan isin barsiisa waan ta'eef gara isaatti isin keessa tura ta'a isinii waamee baay'ee lafa sabalaa jechuudha. Asuma ta'a mukaanaan. Egaa kunoo abbaa kanaan illee buraatee kennaa jira. Egaa ijoollee nama kana seenaa isaanii yoo jalqabaa isaan isinitti himan yoo si yaadachiisanii baay'ee nama dhibu. Sababa nama kanaaf maatiin isaanii guutuun diigamanii badanii garuu nama kanaa dhufanii kan jijjiirratanii abbaan gariimaa hojii isaan hojjetan dhugaamatti kan nama araaju kan nama dhibuudha waan ta'eef egaa namni kun dhimma amantii bal'inaan akka isin barbaadanitti isin barsiisu jechuudha. Kanaaf dhugaadhumatti hojii keessan deemsa keessan yaada keessan sagaleessa ta'een gaddaa sana irraa adda taatanii dhuftanitti yoo ta'e egaa abbaan kun hojii isaanii iddoo kanatti namoota iddoo sabala kanaa dhufan yeroo isaan sabbalatan yeroo isaan iddoo sana dhufan kadhannaa gochuu seexana gallakkisiisuu fi nama barsiisuudha jechuudha. Kanaaf abbaan kun isin barsiisu jechuudha waan ta'eef isaan kana baraa maqaan hafuuraa isaanii abbaa gariimaa jedhama jechuudha. Seenaan isaaniis immoo baay'ee adda kan ta'e seenaa sana isinitti meeqitu waan ta'eef abbaan gariimaa dhumatti abbaa gariimaadha. Kanaaf isaan isin barsiisa kana booddee waan ta'eef isaaniin baraa jechuu barbaade waan ta'eef egaati of murteessaniif toleen yaada waan ta'eef yaaddoo tokkollee qabdan cubbuu sagalee darbee sana yaadatinaa Waaqayyo cubbuu keenya isa darbee nutti ilaalatuun ta'e isa gara fuulduraatti waan nuti goonu karoora akkamii kan nuti qabnu Waaqayyoof inni kuni fuula isaa dura jira jechuudha. Kanaaf Ageessanii maanni isaa uffata iddoo sabala dhamma qabdeena dhukkubee ture fayyaa abbaa isumaan galata galchuu dhufe.
galeera noonde nama haaraatti fakkaatanii isin gaafadhe malee maal siinis qalbii kee dhabdee turte dhugaamatti baay'ee nama dhibayyuu. Egaa ani immoo ijoollee kanatu lubbuu haaraa yookaan nama haaraa iddoo kana kan dhufan kaleessa deemnee hojii fokkisaa qabna turre har'a garuu deemnee humnaan isaan nyaatu gara abbaa kana bara. Abbaan kun iddoo sabala kanaatti hojii guddaa kan hojjetanidha. Abbaa Garimaa Irabsinis bara isaan kunis baraniiru isin jechuu fedhe jechuudha. Kanaatiif nama kana ilaalaatii kan isin barsiisu nama kana. Isaan kana kan nu barsiisu maalli reennoo Maqaan keessanii maqaan koo Ittafaan jedhama. Ittafaan? Silookiidha. Silookiidha. Odeessa koo Isa kan fide isa kan basi iddoon inni itti nama lama agarsiisu baay'ee garaanidha. Maal wal beekmoo Bagariif? Abbaa koo seenaan isinitti hime keessatti hundi isaanii geegee qabu. Isa ijoollee koo Waaqayyo dhiifama isiniif haa godhu. Dhiifama kan godhu Waaqayyoodha malee nama miti. Waaqayyo dhiifama isiniif haa godhu ijoollee koo. Dhiifama isiniif haa ta'u. Ati obboleessa koo caalaa imaanaatti natti laatte. Imaanaa yeroo ittiin deemtu yeroo hundumaa na yaadadhu jette. Isa bu'aa natti laatte kana lafa miti. Wanti tokkoon isaallee jijjiiramne obboleessa koo anis imaanaa keessa jiraatu. Abbaan koo seenaan isinitti hime keessatti eessuma koo inni jedhee isinitti hime. Eessuma koo jedhee isinitti hime isa kana obboleessa koo isa xiqqaa manatti hafee jedhee isinitti hime immoo ilaasa kanaadha. Abbaa koo hiriyoota koo lamaa nama labadaa qaban jedhee isinitti hime immoo warra kana lamaan ture. Isaanis qalbii isaanii jijjiirratanii guyyaa Waaqayyo jedhe waan hafu jiru jechuudha. Abbaa koo egaa baay'ee nama dhibaa dhugaadhumatti baay'ee nama dhibaa akkaataatti Waaqayyo walitti isin naannessee isin lakka maatii abbaa tokkooti. Seexanni akka hin taanetti karoora isaa karoorfatee maatii keessa dhiigee ture. Garuu Waaqayyo iddoo gadaamiif sabala kanatti walitti isin qabee akkuma kana galanni ulfinni dabarra Waaqayyo madootu mana tokko illee Waaqayyo. Kanaaf faarfannaa tokko isinillee yoo beektan ta'anillee ammoo hin danda'u isin duukaa faarfadha galatan galchaa fi Waaqana jaallateef kan jedhu tokko faarfannaa faarfachuudhaaf maqaa abbaa fi maqaa Hafuura Qulqulluu sadii Waaqa tokkotti amannee galataan eessaa banee Waaqana jaallate galataan eessaa banee Waaqana jaallate. Yeah.